harmeen gangalataa irratti dhaggeeffadhu kuno. Maaloo intala koon qalinaa fayyaa siinaa fuudhaa galaa kan isaan jedhanuuf gurra kiyya dhaga'aa ture. Kanamaaf jedhaniree abdiitu jedheen intala keessan kana yoo marammartan kulaalitii keessaa fudhatanii ija keessaa fudhatanii yookiin immoo reeffa qayyaruu iyyuu danda'u. Kanaafuu fayyuma si dhaqaa fuudhaa qabbaraa. Saaxinii immoo yoo ofii keessanii bantan mastaawotii waan ashagamee jiruuf sinitti fanadda'a. Naan jedhan ani qumbee qofa miti. Harmeen illee waan hundallee asoosiisee ranta durii godheera. Yeroo gabaabduu keessa gidduu kanallee siniin fida yoo rabbi jedhe. Innaa maal ta'eree dubbiin maallaqni sun atattamaan eessa deebee gara tulluutti deebee. Maallaqni sun kan namaa miti. Asiin natti cufame mitiiree maaliree kaayyoon kiyyaa xabaqaa bituudha. Waan kana xabaqaa bituudha. Uummata Oromootti iyyee. Innaa mee warri xabaqaa bittan jirtu mucattii kana itti amantanii xabaqaa namni bittan jirtu innaan jedhu ijoolleen ishii jettee bilbila naa ergite hawwineetiif ergite ijoollee tokko as keessa jijjiiranuu hin ergite garee sana guddifachaa dhufnee nama 111 ta'an. Nama 111 keessaa nama meeqatu niyyate beektaa? Waan si ajaa'ibu nama 89 akkasuma fakkaata. Daddaffiinii fi jajjarsiinii fi hawwii jarri qabanuu fi jabeenni jarri qaban ajaa'iba ture jalqaba. Gaafa jalqaba akkaawuntii gashuu guyyum daqiiqaa yookiin sa'aa wayii keessatti nama 20tu gashe birrii sana. Asii siifan akkaawuntii gadhiiste gaafa jedhamu dubbii waliin makuu jammaran. Siigalee ijoollee gurra bubuusuu jammaran. Ijoolleen qabbanaa dhufte. Alhamdulillah kaleessa immoo nuu tokkosanii tuksii ajaa'ibaa kana nuu tokkosanii ijoolleen xiiqii keessa galtee dabilii gashuu jammarte immoo inni 3,000 gashi 6,000 isheen 5,000 gashite 10,000 intalli tokko hadda 25,000 gashite. Maallaqni sun maaliif yoo jette xabaqaa bituufi malee maallaqa siifan kamaalirra akkaawunti siifan kamaalirra miti kan seenu. Xabaqaa bitini gane ijoolleen seesisin. Xabaqaan bitamuufi malee digalee kaayyoon keenya nama ajjeesisiisuufi miti. Osoo nama ajjeesisiisuu barbaade ofumaa isaatii nama natti ergee ture inni. Sigalee eenyu maqaan isaa Wobii Amboo jedhama as keessatti nama irratti itti meera. Sigalee hin dhufee naddawwalee qarqaarsa barbaaddanaan jedhee ani jinni illee nan barbaada qarqaarsa mucattii kana irratti. Tole wala barru naan jedhee yaan intala iluu abbaa boorii biyya akkasii ganda akkasii keessa dhaladhee sigalee maqaa koo akka akaakayyuu hanga torbaa abbaa hanga torbaatti lakkaa'ee oromummaatu na quuqaa na qarqaariin jedheen. Bakka qarqaarsa barbaaddataan waa lamatu jira naan jedhee aboo. Ishiin jedhee naan gammade. Ishii jalqaba jedhe qumbee xalafna naan jedhe obboleettii. Maaliif maal goote siin? Dubbittii kana keessatti namni sammuu qabu saayikooloojii qabu waan kana asitti fudhachuu danda'a. Qumbee waan siin qabamtuuf eenyu akka erga achirratti hin barta. Yoon kana irra kaa'e immoo arraba kiyyarra marziyaa kaa'u. Qumbee qabna naan jedhe. Ishiin jedhee nama dhaggeeffadhe. Tole boon jedhee akkasuma jedhe. Itti aansinee maatii abdii qabna naan jedhe. Yeroonni maatii abdii naan jedhu wallaahi onnee kana keessaa taana jedhe. Haadhan jaalladhu na ilaa duuteerti abbaan jaalladhu akka ajaa'ibaa jaalladhu na jilaa do'eera isa na dhagaame. Abbaan kee sukkaara qabaa. Siigalee giffiitii qaba. Giffiitii sukkaarree akkam nama gootu waan beekuuf yoo nama sana keessaa haadhaaf abbaa keessaa giffiitii yookiin sukkaara qabaatanii rifannoodhaa yeroo poolisiin dhufanuu kufannoo jennaan bar poolisaanii miti naan jedha achas deebi'e. Ilaan kanallee poolisa se'a bara. Lakkaa inni xiliflifii kana barate biyyatti. Siigalee lakkee akkasii miti jedhe mana jaraan dhannaa hin ukkaamse ilaalaan jedhe. Rabbi si haa ukkaamsu ukkaamami jedhee bilbiluma gaditti cufadhee hin turree hin bullee waasaappiin kona jalaa guban. Waasaappi 92 70 illee saadhuma sanna jalaa guban. Mucaan kun kara biraatiin illee natti dhufe hiimoodhaan illee. Hiimoon natti dhufe siifan jedhe hee jennaan. Sii miti kan akkas na godhaa jiru. Maal si godhaa jira? Kunoo sagaleen isaa jira banuu danda'a. Amma hawwineetitti ergeessin barsiisa. Ofii keetti waan kana sitti haasa'eef iyyuu dubbii sana dhiistamoo hin dhiistu.
maatii ekelee isa qabaa jirta dhiista moo hin dhiistu birrii 600 si ergaa situ naan jedhe miti naan jedhan mallee dhufe. Argit asitti qabdanii eenyu na wallalchiisuuf dhaqee ijoollee tuulamaatiin na wallalchiisuuf. Sini galee siifan birrii 600 si ergaa waan hojjetaa jirtu sana dhaabinaan jette jedhe. Asini maatii abdii qabsiisti naan jedha. Asin immoo abdiidhaaf xabaqaa taati naan jedha. Hanga kanatu rarratti dalagame. Eenyu maqaan isaa Wabii Amboo jedhama. Wattaaddara gaashawuu maalii akka jedhame silkii isaa guutuu akka inni warwaarii ta'e waa hunda itti kenneen jira jechuudha biiroo jiraa keessatti. In argatanillee waaqasa. Sini galee hojii mootummaa hojjetaa akkasitti haadha ormaa akkas goona jechuun yakkadha. Eenyuun ajjeesisiiseen eenyuun hambisuuf deemaa jira. Kan duute kana haadha miti. Reessa fuudha. Maallaqa gorsistee mana ijaarrachuuf kan jedhan immoo Taayishaa maallaqni kumni 200 yuuroo meeqa ta'a? Ila sifu to. Kuna ijoolleen jiru. Sifi. Ila sifu. Anam ila sifu. Kamallaqa anamma waan hin si gaafadheef eddoon ati jirtuu fi hojiin ati hojjettu tarii mallaqni walitti guurramu kuni mindaa kee kan baatii takkaatu hin ga'u jedhi isa waanuma odeessaa jiraniifan si gaafadhe. Kaleessa galgala mana abdii jalan ture namni baay'een yeroo haasoytan yoo achi jala jiraattan dhageettanii jirtanii waan kana birrii siifan akkanatti guurtee kanaaf akkasitti abdii ajjeesiisuu fi waan akkasiitii fi adaara kanaaf waan jedhamuuf kana mootu atillee akka keetitti ummata kanaaf haa baastuuf namoonni baay'een yeroo baay'ee namoota waan hin taazzabu siifan ani akka gaafa sanirraa yaada kee homtuu sin jijjiirre kallattii qabattee itti deemaa jirta jechaadha. Kallattii qabattee itti deemuun kan kee kuni dhugaa waan na amansiisu wahii waan hin arganneef miidhamuun qabdu mucayyoon tun dhugaa ishii baasaafidha. Namoonnis warroonni dhugaa barbaadan akkuma kan kee si wajjiniin socho'aa jiranii jechaadha. Namoonni mootuu mallaqaatti haajaman namoonni mootu yookiin mootu olii gadi maal waan akkasii jijjiirama barbaadan namoota gaafas si wajjin turan nama ammoo si waliin gaafas gastii keessa ta'anii si wajjin wannaa jedhan ka daqiiqatti osoo dhugaa takka hin argin dhugaa arginee jirra jedhanii si bira dacha'anii dhugaa barreerra jedhanii amma ammoo dhugaa haarawa baasna jedhanii bifa biraatiin deebi'anii namoota dogongorsuuf yookiin immoo namoota sobuudhaaf namoota walitti buusuudhaaf simmoo dadhabsiisuudhaaf namoota hedduu kan akka kan kanaaf immoo atini akka ati mallaqa tanaatti sumuuna hin haajamne nama hundaafuu ifa maaliif garuu nama takka maqaa balleessitee dadhabsiifta beeki. Nama takka ammootu waan hin taane irratti kaastee maqaa balleessitee akka inni hamileen isaa cituudha. Dhugaadhaan ni deemta yoo ta'e waan hamileen si cibsulleen jiru waan immoo duuba si deebisulleen jiru jechuudha. Dhugaan immoo tabba baati jechuudha. Si hubachaa jirra. Abbaa fedhe yoo ta'e ani obboleessi kiyya waan hin taane yoo godhe nama irratti yoo safuu dalage safuun inni dalage sun as deebitee namiiti waan ta'eef dhugaan baasa. Dhugaan baasaa jechuudha. Hanga ammaatti si hordofaa jirra. Si hordofuu irratti ragaa qabatamaa kana nutti dhiyeessita. Waan immootu namni haasa'u ati tokkoof tokko meeqa lama kunoo dhagaadha. Warroonni kuwwan immootu haasa'u inni haasa'amu immoo namni waan barbaade jechuu danda'a beeki. Waan barbaade siin jechuu danda'a. Akka fedhe jechuu danda'a. Ofirraa kaasee waa jechuu danda'a namni. Ofirraa kaasee gaafa jedhu as fide odoo jedhameenii ragaan hin jiru jechaadha. Warroota ololaati jechaadha sun. Namoonni dhugaadhaan wanti kun isinitti dhagahamee dhugaa baasna jettan yoo jiraattan ishoo eeyyen namoonni mootu har'a waan duraatu iyyuu caala beeki ati qeeqamni yoo sitti baay'ate si jabeessa. Qeeqamni hedduu gaariidha. Si qeequun hedduu gaariidha. Namoota si jajuurra namoota si qeequtu irra si jabeessa jechaadha. Humna sitti godhaa jechaadha. Maaf waan san inumaayyuu fiixa baasee itti agarsiisuu qaba. Namoota har'a tana siifa waan akkanaatiif deemte jedhan kanaaf ifa baasee itti agarsiisaa. Namoonni mootu koomentiidhaan waanuma osoo waan hubanne
waanuma arganii fiigan dubbatantu nama ajaa'iba warri si jala deeman ammas jechaadhaan namoota amma koomantii jala ta'anii hagan amma gaafii si gaafadhe kanallee as jalatti koomentiin hin dubbisa maal jedha seet namichi kaleessa abdii jala ture namichi kaleessa inuma achii dhufe ergamee dhufe namichi immootu maaf gaafii kana gaafata amma ana na beektanii jarana yaa jarana odoo waan hubanne maa deemtu ani asirratti gastii kanarratti yeroo hedduu ba'ee maal dubbachaa ture akkamitti ana nan beekne ani kanaaf ana har'as taanaan borus taanaan siifan oduu karaa kijibaatiif yookiin karaa barbaariitiin deemtu ate wallaahi billaahi tallaahi guyyaa takka sin dhageeffadhu guyyaa takka jala sin deemu guyyaa takka jechaadha yoo dhugaa rabbii ka dubbannu taate jechaadha. Please ani warroota koomentiin argitan barreessan waan namaa osoo hin beekne ka ana osoo hin beekne waan argite haasoytu please guyyuu takkaan wanti mucayyoo kana nama fayyaa qabuuf nama mataan isaa dalagu yoo jiraate wanti mucayyoo kana akkaataan ishiin itti duute akkaataan isin mucayyoon sun itti darbite akka wanti irra dalagamee ilaa odoo waa takki isii hin laallamin qabrii itti galte sun yoo ittiin dhagamne waan barbaadaase ani waan feete naan jedha abbaan feete na arrabsilleedha waan feete naan jechuullee dandeessa rakkoon qabu garummoo namoonni hedduun warri kaleessa siifanii wajjin jiru hin beeytan ijoolleen maan tuulama ijoolleen maan har'a nu shawaa jedhamu har'a deebi'ee kan maan itti odoo waan takkan argamne itti duulamaa jiru jira jechaadha. Garuu duulin fit inni dhugaattu fiixa baya jechaadha. Isa ragaa qabatama qabutu fiixa baya jechaadha. Har'as taanaan borus taanaan jechaadha. Kanaaf obboleeyyan tiyyaa homa takka yoo dhugaadhaan deemna jettan haqan baasna yoo jettan akkam mucayyoon tun yookiin siifan maallaqaatti hin hajamne isinis beekaa irraa baraatiniin haasaya namni wonna odeessuuf deemu namni tokko garuu namni isa dhugaa ka keessa jirtan ni beektani. Warri achi keessa jirtaniin beektanii maaliif akka wannaa jedhamu jechaadha. Keessattuu ani namoota nama guddaa ta'anii waan hin taane haasayanii fi waan kana dubbadha. Namoota nama gugurdaadha. Nama silaanuhu jala deemnee namoonni gugurdaan tun nama mucayyoo kanaafuu dhiigaa kanallee wannaa kanallee hin baasan nuti jennutu deebi'ee har'aan mootuu diraamaa biraa hojjetaa jechaadha. Namoonni akkasii sun ofiifuu mootuu namni manguddoon akkanaa du'a jalatti namni kalaa'uuf deemu kun namni yookaan masgiida yookaan charchitti galee wanni jechuu qabu waan biraa yoo haasa'u naatti hin tolu jechaadha. Kanaaf akka gama kiyyaatitti ani yaannin ani qabu hedduudha ammaaf ani asumarratti gabaabsaa siifuutoo fi akkasuma warroonni keessa jirtaniif as jala jirtanillee namni dogongoruun hin oolu yoo nan dogongore naaf kolcha kan arrabsitullee itti fuufii siin jechuu barbaada. Mucayyoo guyyaan irraa dubbachaa ture sanadha kan haadha maallaqa sanaati jechuudha seenaan irraa nyaattedha. Baroo Tsaggaayee kan No, seena dhiisi waan akkasii yoo himachuu barbaadde kan seenaan ijoolleen natti daddabaltee ergite waan jiru sanaa walitti qabnee guyyaa biraa irraa dubbannaa. Amma waan asirratti waa dabaluun barbaada yaada obbo Aliit irratti dhugaa dubbachuuf taanaanii kaleessaanis Taayishaa fooloo godhane hundi keessa bakka ati turte saniin ture anis dhaggeeffachaa tuman ture ani yeroo baay'ee erga dubbiin kun jalqabame mana hedduu jala gaafan deemu bakkan fudhachuu qabu ni fudhadhaa bakkan immoo fudhachuu hin qabne koomentii sin barreessu tasuman barreessu koomentii maaliifi bakkan taanettis argamuu yookaniif immoo hin barbaachisu. Namni erga nama ta'ee dhalate dhugaadhaaf yoo dhaabbate nama ta'uu qofti gahaadha. Akkuma ati taazabdee namoota hedduu taazabe. Keessattuu namoonni umuriidhaan nu caalan, namoonni akaakayyuu keenya nuuf ta'an, namoonni abbaa keenya nuuf ta'an, namoonni nama keenya nuuf ta'anii, nama nu olii ta'an, nama waa irraa barannu achi keessa taa'anii akkana jedhamaa jira. Ijoolleen Arsii quba wal qabaadhaa. Ijoolleen Arsii ijaaramaa. Ijoolleen Arsii waan kana irratti quba wal qabaadhaa. Siifaan birrii guurtee haadha abdiitii fi abbaa abdiitiin ajjeechisu. Yoo mucaa kana
harkattillee mucayyoon tuni dabartee gumaa kaffaluu kun hundi maaltu cinqii fide jedhanii haasa'aa turan. Gaafa akkas jedhan gandaaf ganda walitti oofaa jiranii jechuudha. Bakka horiin hin oolle dhoqqee hin barbaadanii jedha Oromoon. Sababa siifan yoo ofumaa isaaniitiin yakkamaa isaanii dhiyeessuu baatanii of jala dhoksuu, amantaa jala dhoksuu, ganda jala dhoksuu yoo barbaachise siifanitti ajandaa ta'uun maaliif barbaachise? Ajandaa siifan gadi fidde sababa siifan akkas gooteef akkana goona jedhanii gandaaf ganda walitti buusaa jiru waan ta'eef warroonni gama lachiituu warroonni Oromoo kutaa 11tti ilaallata. Yakki mucayyoo tanaa yookaan gochi mucayyoo tanaa irratti hojjetame Oromoo kutaa 11tti ilaallata.